raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. Kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar ashamaa harka fuunee akkam jirtu. Har'a seenaa gootota lamaa wal duraa duuban isiniif dhiyeessina. Isaanis Guutuu Lammii fi Tulluu Urgeeti. Haga dhumaattiin waliin turaan ergaa keenya qopheessan Duubee Wayyeessaa kan isiniif dhiyeessu immoo an Gurmecha Gammachuuti. Seenaa gabaabaa Artisti Guutuu Lammii. Artisti Guutuu Lammii abbaasaa obbo Lammii Bajjii fi haadhasaa aadde Sorsee Bashaarraa Guraandhala 8 bara 1970 magaalaa Finfinnee naannoo Dhakaa Araaraa jedhamee beekamutti dhalate. Artisti Guutuu Lammii abbaa fi haadhasaatiif ilma hangafaa yoo ta'u, quxisuuwwansaa Daawit Lammii, aadde Libsa Warqi Lammii fi aadde Addisaalam Lammii yoo ta'an, obbolaawansaa dubaraa lamaanuu bakka dhugaa dhaqaniiru. Artisti Guutuu Lammii haadhaa fi abbaasaa tajaajilaa erga guddateen booda umuriinsaa barumsaaf yeroo ga'u mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Hiwoot Xibab jedhamee beekamu galee kutaa tokkoffaa hanga 6ffaa baratee xumuruun kutaa 7ffaa fi 8ffaa ammoo mana barumsaa Asfaawasan jedhamutti baratee qabxii olaanaa fiduun sadarkaa itti aanutti darbuu danda'eera. Artisti Guutuu Lammii barnoota itti aanu mana barumsaa Boolee sadarkaa 2ffaa seenuun kutaa 9ffaa hanga 12ffaa baratee yoo xumuru, barnoota sadarkaa olaanaa ammoo koolleejjii Qiddist Maariyaam lixee barachaa osoo jiru bara 1991 yeroo ABO'n mootummaa ce'umsaa keessa jiru rakkoo fi tuffii ijoolleen Habashootaa Oromoof qaban argaa, akkasumas isa irras gahaa waan guddateef battalumatti mirga Oromootiif falmuuf gara baha Oromiyaatti imaluun waraana bilisummaa Oromoo WBO'tti dabalame. Kaayyoo akeekaaf sagantaa adda bilisummaa Oromoo leenjii waraanaa dabalatee baratee erga xumureen booda aarsaa qabsoon bilisummaa Oromoo barbaaddu mara kaffaluuf irbuu jaalummaa fudhatee itti seene. Artisti Guutuu Lammii bara 1991 hanga 1992 baha Oromiyaa dirree waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'aa turetti ramadamee hojjechaa osoo jiruu addi bilisummaa Oromoo dirqamee mootummaa ce'umsaa keessaa akkuma ba'een rakkoo hamaa waraana bilisummaa Oromoo mudaterraa kan ka'een osoo harka diinaa hin seenne murannoo fi cimina qabuun keessa darbee magaalaa Finfinnee bakka haati fi abbaansaa jiranitti deebi'e. Artisti Guutuu Lammii rakkoo hedduu keessa darbee baha Oromiyaa irraa erga gara magaalaa Finfinneetti deebi'ee mana isaatti galee osoo hin teenye bakka qabsaa'onni Oromoo itti wal arganiif wal ijaaranii jiran hedduu keessatti hirmaachuun qooda ga'aa qabaatullee gama sirbaa fi weedduun uummata Oromoo dammaqsaa kan ture baandii gadaatti miseensa ta'uun sadarkaa meeshaa taphachuu fi sirbuurraa eegalee hanga gaafa biyyaa ba'utti durataa yookiin gaggeessaa baandii gadaa ta'ee hoogganaa tureera. Gama birootiin ammoo waldaa Maccaa fi Tuulamaas keessatti miseensa boordii ta'ee hojjetaa akka ture seenaan isaanii mirkaneessa. Artisti Guutuu Lammii miseensa boordii Maccaa fi Tuulamaa keessattis ta'ee waggoota hedduu baandii gadaa tajaajilaa ture kana keessatti jaalalaa fi kabajaan inni Oromoo fi Oromummaadhaa qabu hundaa ol akka ta'e kanneen isa beekan kan ragaa ba'anidha. Artisti Guutuu Lammii carraan DV ba'ee fi bara 2004 keessa USA Ameerikaa ce'uudhaan hawaasa Oromootti makame. Jireenya gadaa lamaa ol hawaasa Oromoo naannoo Washington DC waliin jiraate kana keessatti akkuma namni hedduun ragaa ba'u Guutuu Lammii nama qulqulluu, nama Oromummaa fi eenyummaa isaa jaalatuuf kabaja guddaa kennu ture. Artisti Guutuuf Oromoo hunduu firasaati. Jaalala malee jibba nama tokko waliin akka hin qabne hawaasni Oromoo Washington DC ragaa ba'a.
Guutuun ijaarsa Oromoo keessatti ifa ta'ee kan mul'ataa turedha. Waldaa qorannoo Oromoo Oosaa keessatti guutuun sadarkaa duraa irratti mul'ataa ture. Waldaa Kiristaanaa Oromoo Charchii namni deemes guutuu achiin dhabu ture. Koonyaa adda bilisummaa Oromoo Waashingitan DC'tti fiixan baasuufis guutuu lammii sadarkaa duraa irratti argama ture. Tapha meeshaa fi qindeessuu isaa irrattis kan dursee argamu guutuu lammii ture. Yeroo sirni kabaja ayyaanni gubaa fi irreechaa naannoo Waashingitan DC'tti kabajamu sirba aadaa Oromoo kan ayyaana sana waliin deemu filee kan hawaasaaf qopheessu artisti Guutuudha. Miseensa koree boordii hawaasa Oromoo keessattis guutuun sadarkaa duraa irratti ifa ta'ee mul'ataa ture. Koree mana hawaasa Oromoo Community House Komitee keessattis yeroo eeyyamummaan hojii guddaa kan hojjetu guutuu lammiiti. Artisti Guutuun walumaa galatti ijaarsa Oromoo hunda keessaa bakka maratti argama ture. Bakki hirmaannaa Guutuun keessa hin jiru yoo jenne dhugaa dubbachuu malee soba dubbachuu keenyaa miti jedhu miseensonni hawaasa Waashingitan DC. Guutuun hawaasa Oromoo naannoo Waashingitan DC jiraniif qabeenyaa utubaadhaa, abdiidhaa, falmataadhaa, qabsaadha ture. Qabsaa akkanaaf obboleessa akkanaa of biraa dhabuun hedduu akka isaan gaddisiise miseensonni hawaasa Oromoo DC gaabbii guddaadhaan dubbatu. Guutuun koree boordii hawaasa Oromoo keessa baroota hedduu tajaajilaa tureera. Haga guyyaa addunyaa kanarraa gargar bahuuttis tajaajilaa ture. Artisti Guutuu Lammii wajjin akka koree gaggeessituu hawaasatti waan hedduu akka hojjetan miseensonni boordichaa ragaa ba'u. Seenaa guutuu hawaasni Oromoo naannoo Waashingitan DC jirru waan beeknuuf waan haaraa goonee walitti himnu hin qabnu jedhu waayiloonni isaa. Garuu wanti walitti himnu obboleessa dhugaa akkanaa kan Oromoof malee kan ofiin jiraanne of biraa dhabuun keenya waan kophaatti hafne taanee nutti mul'achuu isaatii jedhu dabalanis. Dhalli namaa du'aaf dhalate hundi keenya tarree gallee akka jiru inuma beekna. Wanti nama boochisu du'a qofaa miti. Waan jiruu fi jireenya qabeenyaa fi humna ofii itti dhabanii dararamaa turan osoo ijaan hin argin darbuudha jedhu jaallan Guutuu Lammii. Guutuun fedhiif hawwiin isaa Oromoon abbaa biyya isaa ta'ee arguu ture. Sirbi isaa waa'ee bilisummaa Oromooti, waa'ee tokkummaa Oromooti, waa'ee Oromoon abbaa biyya isaa ta'ee arguuti. Fedhiif hawwiinsaa guutee fi osoo hin argin karaatti hafuun nu boochisa jedhanii gaddu jaallansaa. Artisti Guutuu Lammii nama qabeenya isaa fi maatii isaarraa Oromummaa isaa jaallatu dhala Oromoo hundaaf jaalala dhugaa kan onnee irraa madde qaba ture. Nama hunda ija tokkoon ilaala, nama hundaaf kabajaa fi ulfina guddaa qabaaf. Waan gaafatame hunda tole jedhee waan qabu mara badhaasuuf nama duubatti hin jenne ture. Artisti Guutuun magaalaa Finfinnee keessatti dhalatee guddatee afaan Oromoo akkuma nama baadiyyaa Oromiyaa keessatti dhalatee guddateetti dubbata. Maqaan isaas Geetuu Lammii jedhamee kan beekamu sirna kabajaa ayyaana irreecha irratti abbaa malkaa obbo Lubee Birruutti himachuun akka aadaa Oromootti huruurfamee Guutuu Lammii jedhamee moggaafameef. Guutuu Lammii hawaasa Oromoo naannoo Waashingitan DC wajjin waggoota 16 ol jiraate kana keessatti rakkoo yoo uumamellee qoosee furuun bira darba malee hamaan afaan isaa keessaa bahee hin beeku. Nama hundaa kolfaa fi gammachuu simata. Jaalalaa fi guddina hawaasa naannoo kanaaf qaburraa kan ka'e koree boordii hawaasa Oromoo keessatti yeroo hedduu filamee tajaajilaa tureera. Artisti Guutuu Lammii dhibee kaleetiin qabamee waggoota 3 oliif torbanitti guyyaa 3f mana yaalatti deddeebi'ee daayilasaasii godhachaa erga tureen booda dabareen isaa ga'ee kalee biraa fayyaa kan ta'e jijjiiruuf manni yaalaa beellama gaafa bitootessa 24 bara 2020tti qabeefii ture. Hawaasni isa jaalatus guyyaa kana bitootessa 24 kaleen isaa inni dhibamaan keessaa bahee kan biraa bakka bu'ee fayya jedhee otoo gammachuun eegaa jiru beellamni qabamee fi guyyaan 3 oggaa hafu gaafa bitootessa 21 bara 2022 dhibee istirookii yookiin dhiibbaa dhiigatiin rukutamee mana yaalaa Waashingitan Hospital Center seene. Yeroo mana yaalaa seenu dhibee koronaa jedhamurraa bilisa ta'uun isaa beekamullee gara boodaa irratti argamuun kan duraan dhibamaa ture waliin walitti dabalamee irraa fayyuu hin dandeenye. Artisti Guutuu Lammii mana yaalaa seenee guyyoota 27f yaalamaa erga ture booda Eebila 18 bara 2022 dhalatee waggaa 50tti addunyaa kanarraa darbeera. Jaal Guutuu Lammii umurii ijoollummaarraa eegalee hanga guyyaa kanaatti biyya keessaa fi biyya alaatti dadhabbii tokko malee uummata isaa tajaajilaa ture. Dhaloonni kara deemadha akkuma jedhan adeemsa isaa xumuree seenaa isaa nuu dhiisee bakka irraa galuu hin dandeenyetti deemeera. Seenaan lammaffaan irra isinii dhiyeessinu immoo seenaa Tulluu Urgeeti. Jireenya isaa guutuu haala adda addaa keessatti bifa adda addaatiin qabsoo bilisummaa Oromootiif kan gumaachaa ture obbo Tulluu Urgee
Abbaasaa obbo Urgee jiruu fi haadhasaa aadde Caaltuu Ejersaarraa bara 1947 konyaa Salaalee Ona Wacaalee ganda Dubar Qallaa jedhamutti dhalate. Inni dhalatee gara waggaa lamaa booda warri isaa abbaa fi haati isaa bara 1949tti gara konyaa Baalee Ona Adaabbatti galan yookiin godaanan. Yeroo umuriin isaa barumsaaf ga'u mana barumsaa Mishinii Urunnaa galee bara 1957 hamma 1960tti kutaa 1 hamma 4 bara 1961 hamma 1965tti mana barumsaa giddu galeessa sadarkaa lammaffaa Adaabbatti kutaa 5ffaa hamma 8ffaa barate. Sana booda bara 1965 hamma 1966tti kutaa 9 hamma 10 mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Gobbaatti barate. Bara 1967 hamma 1968tti ammoo mana barumsaa olaanaa Tafarii Mokonnonitti kutaa 11 fi 12 xumure. Bara 1969 Instituutii Leenjii Barsiisotaa Kotobeetti leenjii barsiisummaa erga fudhatee booda barsiisaa ta'ee gara konyaa Baaleetti deebi'ee bara 1970 hamma 1977tti mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Adaabbatti barsiise. Bara 1971 aadde Faanayee Abarraa fuudhee ijoollee dhiiraa 4 fi dubara 1 irraa argateera. Tulluun Oromummaa dagaagsee uummata isaa fi biyya isaa bilisa baasuuf roga hundaan qabsaa'ee darbeera. Goonni kun akkuma gootota Oromoo biraa seenaa fi aadaa uummata isaa badii irraa oolchuuf du'a, rakkinaa fi hidhaa otoo hin sodaatin qabsaa'eera. Qabsoos kan eegale akka nama tokkootti. Qabsaa'aa Tulluun barsiisaa ture, taphataa kubbaa miilas ture. Kanarraa kan ka'e bakka barsiisaa turetti garee kubbaa miilaa tokko ijaaree Hundee jedhee moggaase. Gareen tun ijoollee fi Oromoota jaalala kubbaa miilaa qaban yartuun eegalamte. Osoo ooleen buliin qonnaan bultoonni Ona Adaabbaa ifatti Hundeef tumsa guddaa godhan. Haalli kun Oromoof gammachuu, diinaaf naasuu uume. Kun haala siyaasatti rigamee Tulluun osoo oolee hin buliin yakkamee mana hidhaa gale. Gaafiin dura dhiyaateef waa'ee Hundee osoo hin ta'in maaliif ilma isaa hunkuraa jedhee akka moggaase ture. Garicha maaliif Hundee jedhee akka moggaase fi maaltu akka duuba jiru himuu qaba ture. Jaalleen kun nama dandeettii qoosaa fi nama amansiisuu qabu waan ta'eef gaafilee kakaan hundaa haala qabsoo yeroo saniitti rigee yeroof harkaa ba'e. Kan nama suukaneessu tokko gaafa inni mana hidhaa ture haati warraasaa gaafachuu dhaqxee achumatti ciniinsuun qabdee achii baatee karaa irratti mucaa deesse. Kunillee sababa ta'ee abbaa warraa ishii ni qabne. Kophaa isii daa'ima dhiiga baattee galte. Qabsaa'aa Tulluun mana hidhaatii ba'ee sodaatee harka marateen teenye. Qabsaa'ota tirrisa onnee isaa ho'isanitti dabalamee sochii eegale. Sirna mootummaa gabroonfataan Itoophiyaa uummata Oromoon rangahaa tureen mormuuf qabsoon Oromoon bilisummaatiif godhu akka finiinuu murannoodhaan qooda fudhateera. Yeroo sanatti jaalleewwan isaa kanneen akka Magarsaa Barii, Walda Yohaannis Hundee, Tamaama Sanii fi Ibraahim Jooboo wajjin adda durummaan qabsoo uummata Oromootiif gumaata guddaa godheera. Mootummaan Dargii sodaa sochii uummata Oromoo yeroo san ture irraa qabuun qabsaa'aa Tulluu hagayya 14 bara 1978 jaalleewwansaa biroo wajjin qabee mana hidhaa Gobbaatti darbate. Yeroo gabaabaa boodas achirraa gara mana hidhaa Asallaatti dabarfame. Tulluun reebichaa fi dararama hamaa mana hidhaa keessatti irra gaheen harki mirgaa cabee ture. Boodas murtii tokko malee waggoota 9 mana hidhaa ture bitootessa 25 bara 1987 hiikame. Qabsaa'aa Tulluun yeroo mana hidhaa ture ejjennoo barumsi hundee guddinaa fi bilisummaati jedhu qaba ture. Kanaaf manni barumsaa mana hidhaa keessatti banamee namoonni hidhaman akka carraa barumsa idilee argatan godhuun hanga gaafa hiikamuutti barsiiseera. Kana malees mana hidhaa keessatti leenjiin barumsa ogummaa akka kennamu godhuun namoonni hidhaman barumsa ogummaa adda addaa akka argatan qooda olaanaa gumaacheera. Bara 1991 bal'inaan qabsootti seenee kutaa Arsiitti itti gaafatama adda addaa fudhatee socho'eera. Miseensa koree boordii filannoos ta'ee qooda guddaas gumaacheera. Yeroo addi bilisummaa Oromoo dorgommii filannoo fi mootummaa keessaa bahuu murteessee akka bakka bu'aa ABO'tti kan miidiyaa quunnamtiitiin murtee adda bilisummaa Oromoo Arsii irraa labse Jaal Tulluu ture. Gaafa addi bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessaa ba'es Finfinnee dhaqee qabsaa'ota achi jiranitti dabalamee rakkinoota Oromoota irra gahaa turan karaa barreeffama gadadoo jedhamuu fi gaazexaa Urjii irratti saaxila baasuu irratti qooda guddaa bahataa tureera. Qabsaa'aa Tulluun qabsaa'aa nyaarri diinaa, tumaan, beelli, daarri fi rakkooleen diinni irraan gahaa ture hin jilbiiffachiisin akka ture jaallan dhiyeenyatti mana hidhaatti isa beekan ragaa ba'u. Hojii isaa seena qabeessa fi boonsaa kana seenan qabsoo bilisummaa Oromoo bara baraa yaadata. Qabsaa'aa Tulluun yeroo barsiisaa ture manni barumsaa akka ganda Aloolaa jedhamutti banamu godhee
mana barumsaa kanatti daayirektara ta'ee hojjeteera. Kana malees ijoolleen uummataa carraa barumsaa akka argatan kakaasuun barumsi bu'uuraa akka jalqabamuu fi leenjiin ispoortii akka babal'atu godheera. Tulluun bara 1987 mana hidhaatii erga bahee booda mana barumsaa sadarkaa lammaffaa olaanaa Cilaalootti hanga bara 1992tti barsiiseera. Bara 1993 irraa kaasee Finfinneetti galuun mana barumsaa dhuunfaa Adaayii Ababaa jedhamutti barsiisummaan hanga bara 1998tti hojjeteera. Bara 1994 haadha manaasaa kan lammataa fuudhee ijoollee lama irraa argateera. Bara 1999 irraa kaasee hanga bara 2002tti dhaabbata maayikiroo faayinaansii liqii fi qusannoo buusaa gonofaa jedhamu keessa magaalaa Mojoo fi Bishooftutti gaafatamaa dhaabichaa ta'uun hojjete. Bara 2003 irraa kaasee dhaabbata miti mootummaa nan gavarnimentii jedhamu hundee keessatti qindeessaa piroojeektii damee Baalee ta'ee hanga bara 2008tti hojjeteera. Bara 2009 irraa kaasee hanga gaafa boqotuutti gara waajjira muummee hundee magaalaa Finfinneetti deebi'ee kutaa adda addaa keessatti ekspertummaan hojjeteera. Bara mootummaa Tigree keessa adoolessa 23 bara 2008 yoo biiroo ba'ee gara biqiltuu oomishaniitti deemu basaastonni mootummaa ukkaamsanii ija isaa haguuganii bakka dhokataatti geessan. Bakka dhokataa sanatti dararaa turanii iccitii dhabnaan guyyoota baay'ee booda baasanii gatan. Bakka itti gatan sanaa ka'ee gara biiroo yoo deemu hojjettoonni eenyummaa isaa dagatan. Uffanni isaa irratti xuraa'eera, areenni guddateera, uqqatee namummaa ba'eera. Yeroo bakka dhokataa sana turetti ijoolleen Oromoo hedduun weelluu qabsoo kanaamilee nama horachiisu weellisaa akka turan hubachuu isaa dubbate. Jaaltulluun nama humnaa fi beekumsa isaa hunda qabsoo bilisummaa Oromootiif gumaachee dadhabbii fi nufii tokko malee haamilee guddaan uummata Oromoo qabsoo bilisummaatiif kakaasaa turee fi kan dantaa fi qananii mataa isaa akka jirutti qabsoo bilisummaa Oromoof oolche. Hojiin inni haala gaagama lubbuu isaa gaafatu hunda keessatti hojjetaa ture fakkeenya guddaa kan ta'uu fi yoomiyyuu cululuqee kan mul'atudha. Qabsaawaa Tulluun wanneen uummata Oromoo faayidaa qaban jedhee itti aman irratti hanga gaagama lubbuu isaatti qabsaa'eera. Jireenyi Oromoo akka jijjiiramu dadhabbii fi nufii tokko malee hanga gaafa lubbuun isaa dabartutti hojjeteera. Kun immoo kan jaalleewwan isaa uummata Oromoo maatii fi firoottan isaa mara boonsudha. Tulluun hojii irratti ramadame sirnaan hojjechaa odoo jiru tasa dhukkubsatee yaalamuuf mana yaalmaa olaanaa Xurunesh Dibaabaa seenee yeroo gabaabduu keessatti sadaasa 25 bara 2014 dhalatee waggaa 67tti boqote. Sadaasa 26 bara 2014 bakka maatii fi firoottan isaa jiran magaalaa Adaabatti hirkannaan isaa sirna gaddaa guddaan raawwateera. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa seenaaf seexaa kan seenaa gootota Oromoo lamaan kana irratti xiyyeeffate kanumaan xumurra. Torban seenaa biraa qabannee hanga walitti deebinutti fayyaa ta'aa jenna. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa.